Hayilee Fidaa eenyu? Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuunis ni beekama. Kan dhalate bara 1932tti abbaa isaa obbo Fidaa Kumaa fi haadha isaa Addee Guddinee Daggaa irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Arjootti dhalate. Dr. Hayileen barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa 1 hanga 5 Arjootti barate. Barnoota kutaa 7 fi 8 ammoo magaalaa Naqamteetti barataniiru. Barnoota kutaa 9 hanga 12 Finfinnee mana barumsa Jeneraal Wingetittis baratanii jiru. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhateenis qabxii seensa yuunivarsiitii argachuun bara 1953tti yuunivarsiitii Finfinnee seenee digirii jalqabaa jiyooloojiin kan eebbifame yoo ta'u, qabxii olaanaa waan fideefis achuma yuunivarsiitii Finfinnee keessatti waggaa tokkoof barsiisaa ta'ee hojjeteera. Barnoota digirii lammaffaa biyya Firaans deemuun sooshiyooloojii fi sooshaal antiroopooloojii baratee erga eebbifame booda biyya Jarman dhaqee waggaa 2 barsiisummaa tajaajile. Digirii isaa sadaffaa ammoo Akaadaamii Liipaalis DL Paarisitti argamu irraa falaasamaan eebbifameera. Dr. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo akka gabbatuu fi hojii guddaa hojjeteera. Oromoon afaan isaatiin akka dubbatu, barreessuu fi ittiin dubbisuuf akkasumas seenaa isaatiin akka boonuuf adda durummaan hojii jabaa gumaacheera. Awurooppaan yeroo turetti qorannoo Oromoo hundeessuun waan hojjetamuu danda'u hundaaf carraaqqii taasisee ture. Seerluga itti fayyadama afaanichaa fi beekumsa waliigalaa afaanichaa irratti bara 1960 hanga 1966tti qorannoon akka gaggeeffamu daandii saaqeera. Qorannoo isaa jalqabaas bara 1964tti maxxansee dubbistoota biraan gahe. Mata dureen qorannoo isaas afaanota Itoophiyaa barreeffama afaan Oromoof Laatiinii moo Giizii wayya kan jedhu irratti ture. Bara 1965ttis kaayyoo guddina afaan Oromoo guddisuuf qabatee ka'ee dhugoomsuuf barreeffama hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu maxxansiise. Qubee 35 afaan Oromoof ni ta'u jedhee qorateenis kitaaba ogbarruu bara birraan baree dubbistoota biraan gahuu beekameera. Kitaaba seerluga isaa keessattis qubee afaan Oromoo Laatiiniin akkam ta'uu akka qabu, akkaataa xinxala sagalee, qubee dubbachiistuu jalqabaa dheerinaa fi gabaabina bifa agarsiisuun kaa'amee ture fooyyessee gumaachaa taasiseera. Gumaacha isaa qubees dhaabbilee tokko tokko bara 1962 irraa eegalanii ittiin tajaajilamuu jalqabuun haala mijataa ammaa kanaan gahaniiru. Konveenshinii biyyaalessa Oromoo bara 1983 ta'ames qubee afaan Oromoo guutuu Oromiyaatti akka hojiirra oolu murteessee abjuu fi mul'ata Dr. Hayilee Fidaa dhugoomse. Dr. Hayilee ogeessa seeraas ture. Afaan Oromoo Amaaraa, Ingilizii fi Firaansiirratti danda'as ture. Mootummaan Dargii mooticha Haayile Sillaasee gonfoo isaarraa fonqolchee akkuma aangoo qabateen hayyoonni Itoophiyaa biyya alaa jiraatan biyyatti deebi'anii akka tajaajilan waamicha dhiyeesseen Dr. Hayilee Fidaanis biyyatti deebi'e. Dr. Hayileen Dargii heera akka tumatu gargaareera. Barnoonni sooshaalizimii manatti akka qaqqabu kitaabota afaan biraatiin barreeffaman afaan Amaaraatti hiikee gumaacheera. Lafti qonnaan bulaaf akka hiramus taasiseera. Dr. Hayilee Fidaan abjuun isaa dhugoomuu osoo hin argin Dargiin ajjeefame. Hojii gootummaa boonsaa biyyaaf lammii boonsisuu hojjetee darbeera. Qabsoo eenyummaa fi bilisummaaf inni taasiseef seenaan bara baraan isa yaadata. Maddi keenya kitaaba seenaa gootota Oromoo kan jedhu Shallamaa Kabbeetiin barreeffame irraa arganne.